jira. Dr. Sanbataa wajjin argama. Dr. Sanbataa Guuttataa Associate Professor dha University of Finfinneetti, Department of Internal Medicine and Cardiology. Egaa turtiin keenya har'aa waa'ee dhibee onneeti. Dr. Egaa maaltu saaxila nama baasa kan jedhu hamma ta'e ilaallee turre. Namoonni mallattoolee yeroo baay'ee mallattoon dhukkuba onneef mallattoolee warra kaanii hamma ta'e wal makaa wayiidha. Mallattoolee maal gaafa arganidha kan isaan mana yaalaa yookaan attentionii hakiimaa argachuu qaban? Tolee warra dhukkuba nama saaxilan keessaa tokko gaan kan itti dabalu nurra jiru alkooliidha. Bifa amala namaa keessa warra jennu alkooliinis hamma barbaachisu yeroo ta'u yeroo baay'ee onnees miidhuu danda'a akkuma qaama kan biraayyuu miidhachuudha. Mallattooleen gaan wal fakkaata akkuma jette warra dhukkuboota kaanii wajjin fakkeenyaaf fudhanne tokko hafuura kutuu yookiin argansuu jechuudha. Hafuura kutuun kan inni jiraatu harka caalaan rakkoo onneerraati. Garuu rakkoon sombaas hafuura kutuu hin danda'a. Namni yoo na'ellee hafuurri cituu danda'a. Namni yoo garmalee dhiphatillee hafuurri cituu danda'a. Garuu kan onnee yooma hafuura kutasa jedhuu fi akkasila jennemmaa onneen mootoradha paampiidha. Namni tokko onneen isaa yoo humni isaa laafeera ta'e wanta qaamni isaa barbaadu san hamma inni barbaadu san dhiiga in erguuf waan ta'eedhaaf oksijiinii isa ta'u nyaata isa ta'u in erguuf waan ta'eedhaaf hafuura kutuun sun jiraachuu danda'a. Somba isaa irratti wanti barbaachisu sun hin ga'u waan ta'eedhaaf yookiin immoo onneen sirriitti dhiiga gara sombaatii dhufu ofitti hin fudhattu waan ta'eedhaaf somba irratti dhiibbaa uumaa jechuudha. Kan fakkeenyaaf laphee rukuttaan namatti beekamu yookiin dabalu laphee rukuttaa tokko manamni lapheen rukutedha. Lapheen normaalii onneen gaansi akka jenne in hojjetti yeroo hundumaayyuu in dhaabbattu hojii seettuma furti. Garuu rukuttaa onnee sana nuyi ofii keenya hin beeknu seensii hin goonu. Yeroo seensii gooni garuu maaltu jira tokko yoo na'e fiidde amma fakkeenyaaf laphee rukuttaa sana seensii godha namni eenyuyyuu sochiin qaamaa yoo jiraate sirriidha. Inni laphee rukuttaa sana seensii goona nutti beekama. Kanaachi utuu teenyu rukuttaa laphee sana akkumatti hin beekamu. Yeroo dhukkuba onnee tokkoon saaxilaman fakkeenyaaf sararaa elektirikii fa'aa jenneerra jira yookiin immoo onneemti humni isee laafe yookiin dadhabe laphee rukuttaa sanaaf nama saaxiluu danda'a yookiin bifa sanaan mul'achuu danda'a. Isa kan arritmiyaa'inna. Deebi'ee kan waraansa ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf sila kan akka fakkeenyaatti kaasne hidda dhiigaa kan onnee irratti yookiin ujummoo isaa irratti yoo rakkoon uumame ujummoon sun yeroo cufamu jalqaba mallattoonni nuu kennu tokko keessaa waraansadha yookiin waraansa yeroo jedhamu gaan dhukkubbiidha laphee irratti. Egaan onneedha ala sana maaltu mallattoo akkasii qabaachuu danda'a. Tokko agoggiin onneen sunis yoo dhukkubsatte yookiin infekshinii yoo qabaate innis mallattoo sanaan dhufuu danda'a. Naannoo kan amma fakkeenyaaf laphee keenya kanarra waan structure yookiin foona ta'uu lafeerra ta'uu gogaa qaamaa kana ta'uu agoggii sombaa ta'uu somba ta'uu mallattoo sana nuuf kennuu danda'u isaanis waraansa. Garuu kan onnee xinnoo adda kan isa godhu maalidha yeroo baay'ee irratti waraansi sun mallattoo mataa isaanii qabu. Waraansi sun akkamidha yeroo namni socho'u dhukkubbiin namatti dhaga'amu suni fakkeenyaaf namni tokko yeroo tebba ba'u dhukkubbiin itti dhufee yeroo inni boqotu dhukkubbiin sun hin dhaabbata taanaan waraansi sun yookiin dhukkubbiin sun dhukkuba onnee ta'uunsa carraansa baay'ee dabalachuudha. Kan biraa qaama fa'aa dhidhiitessuudha. Miilli yookiin fuula yookiin harki yookiin garaan bobbokkuun yoo jalqabe inni kunis mallattoo dhukkuba onneeti. Heart failure yoo jennu yookiin onneen dadhabbii yoo qabaatte akkuma sila jenne dhiiga gara see dhufu sirriitti hin fudhattu taanaan gara dudduuba warra jiran somba irratti tiruu irratti garaa kana keessatti miila irratti pireesheriin sun gara duubaatti deebi'a waan ta'eedhaaf dhangala'aan gara onnee dhufee silaa darbuu qabu hin kuufamachuudha. Sun maal fida? Miilli dhiita'uu yookiin furfuru garaa keessi bobbokokuu yookiin
garaa dhiitessu, fuula dhiitessu waan gara sanatti deema. Somba irratti illee bifuma sanaan kuufamni yoo jiraate hafuura kutuu qufaa dhiiga tufsiisuu sadarkaa sanaan illee akka sanatti mul'achuu danda'a. Kaan dhukkuboonni kan inni itti mul'achuu danda'u fakkeenyaaf halkan ciisanii boraatii tokko irraa fuudhuu dadhabu hafuura kutaa waan ta'eedhaaf kanaaf siree ol qabuufaa barbaachisuu danda'u. Inni ortoopniyaa jedhama afaan Ingiliffaan yookiin afaan Laatiniitiin. Inni gaan maalidha suni akkuma sila jenne dhangala'aan kuufamuu yeroo jalqabu gara sombaattis hin kuufamu. Kanaaf yeroo namni sun ciisu hafuura kutaa maaliif giraavitiin sila gadi kan harkisu gaafa namni sun ciisu gara dugdaatti deema. Kanaaf gara sanatti dhangala'aan kuufamu waan ta'eedhaaf hafuura kutaa. Kanaaf ol ka'ee taa'uu qaba namni sun jechuudha. Ol ka'eetu hafuura fudhachuu yookiin qilleensa fudhachuu barbaachisuu danda'a. Onni irraa immoo ka'ee fakkeenyaaf vaalvii irratti rakkoo yoo jiraate seerri rukuttaasa sirrii yoo hin taane yookiin paampiin sun rakkoo qabaate yookiin humni isaa rakkoo qabaate garri tokkoon hojjetu yoo ta'e dhiigi akka paampiin sun sirriitti hin hojjenne waan ta'eedhaaf dhiigi kuufamuu danda'a onni keessatti. Kuufameetu kan tara. Yeroo kan taru sana maal ta'a? Yeroo isheen deebitee paampii gootu irraa fottoqee yookiin akkuma jirutti ba'eetu dhaqee hidda kan biraa cufuu danda'a. Fakkeenyaaf hidda sammuu cufuu danda'a, strookii fiduu danda'a jechuudha. Gara kalee deemee naannoo sanatti cufuu danda'a. Gara miillaa deemee illee akkasuma imbolaayizeeshin jenna isa kanaan sanaan mul'achuu danda'u akka strookiitti yookiin akka rakkoo kaleetti yookiin immoo akka gaangiriiniitti yeroo inni mul'atu jira kun rakkoo onni irraa ka'ee jechuudha. Egaan irra jireessa warra kanadha. Mallattooleen argamu jechuudha. Kanaaf mallattooleen akkasii yoo irratti argamanii egaa mana yaalaa deemanii of ilaalchisuun dirqama ta'a jechuudha. Sirrii jettee maaliif qorichumti illee inni kennamu sadarkaa onneen sun irra jiru irratti hundaa'eeti bu'aa isaa kan argan yoo gara jalqabaa ta'e miidhaa guddaa hambisuu danda'a. Erga inni baay'ee miidhame yoo ta'e garuu qorichumti illee hammi inni hojjetu humni isaallee ammas akka warra duraan yookiin dursanii gara mana yaalaa deeman sanaan hojjetuu fi opereeshinii mallee yoo jenne sadarkaan isaa murteessaadha. Maaliif inni dafee hojjetamuuf inni erga miidhaa guddaan hojjetame yookiin ta'ee booda hojjetamu tokkoon ta'u. Baay'ee isin galateeffadha Dooktar. Namoonni akkuma jenne egaa wanti saaxila nama baasanii baay'ee jira. Amaloonnis ta'uu danda'u. Onnee keenyaaf eeggannoo wantoonni nuun gochuu qabnu. Onneen keenya fayyaa akka taatuuf onneen keenya akka hin miidhamneef wantoonni nuun gochuu qabnu laayifstaayilii jireenya ta'uu danda'a akkasumas immoo wanta soorannus ta'uu danda'a. Maal ta'uu qaba? Egaa akkuma lamma jalqabaa gosa yookiin dhukkuba akkamii jennee kaasne ijoollee irraa yoo kaasne fakkeenyaaf ijoollee irratti yookiin daa'ima xixinnoo irratti waan jiru hordofuun gaariidha. Tokko maaliif dhukkuba isaanii addaan baafachuudhaaf. Lammata hubii qoonqoo yeroo bu'u yookiin yeroo dhukkubsatu yaalchisuun barbaachisaadha. Maaliif yoo persentii xinnoo ta'e iyyuu ishee qoricha nuyi amma huba qoonqoo sanatti yaaluudhaaf gargaaramnuu fi persentii murtaa'e warra immoo rakkoo onnee godhatan yaalchisuudhaaf garaagarummaa guddaatu jira. Sana birrii 100,200 gadiin wanta yaaluu dandeessutu 100,200 fa'aa oliin yaalchisuuf nama barbaachisuu danda'a waan ta'eedhaaf ijoollee irratti yeroo hundumaa utaalloon qabeessa ta'uu yookiin liqimsuu yeroo isaan dadhaban huba qoonqoo sana yaalchisuun rakkoo barbaachisaadha jechuudha. Erga umuriin dabalee gaan namoota obbaree fakkeenyaaf keessumaa egaa akkasila jalqaba irratti inni onneen mootaradha. Hojii seenaa abduu. Kanaaf namni kan inni gochuu qabu ba'aatti dabaluu dhiisuudha. Ba'aa akkamittiin itti dabaluu dhiisna? Fakkeenyaaf sijaaraa inni irra miidhaa itti dabala waan ta'eedhaaf sijaaraa xuuxuu dhiisu warri xuuxan immoo suutadhanii dhaabuu. Lammata dhibee sukkaara warri qaban sukkaara sana sirriitti ilaalamu deebi'ee yaalamu onnee isaanii immoo atleast yeroo tokko ilaalamuun barbaachisaadha. Dhiibbaa dhiigaa warra qaban. Dhiibbaan dhiigaa sammaa fakkeenyaaf akka utuu namni tebba deemaa jiru nama dhagaa sitti kennedha. Dhagaa baattee bahuu fi harka duwwaa bahuun tokko ta'u waan ta'eedhaaf sunis akka dhagaa onneetti yookiin gaara dhiibsisuuti jechuudha. Amma namni dhiibbaa dhiigaa qabaate an nagaa dheedu
onnee isaanii akka nama gaara dhiibsisaa yerooti. Kanaaf isas ba'aarraa hir'isuuf hin barbaachisaadha. Alkoolii warri dhugan yookiin alkoolii dhiisu alkoolii maaliif miidhaa fiddi seenis onnee irratti waan ta'eedhaaf. Kan biraa egaan kan warra kanatti dabalame immoo nama guddaa yookiin nama obbaree dargaggeessaaf gara nama guddaatti yeroo deemu warra kolesteroolii yookiin moorri sun jiru isaanis warra kaanitti dabalamanii dhiibbaa fidu waan ta'eedhaaf isaaniinis eeggachuuf hin barbaachisaadha. Kana deebisee onneen maal barbaaddi? Egaa akkuma fakkeenyaaf namni hojii hojjetu tokko nyaata. Garuu nyaata sana yeroo ittiin hojjetuuf yeroo inni ittiin hojjenne jabinni nannasaa tokko miti. Fakkeenyaaf namni qonnaadhaan beekamu yoo turee qonnaa sanatti deebi'e maal ta'a? Itti wallaala. Akkasumas onneenis yeroo hundumaa sochii qaamaa madaalawaa ta'e hin barbaaddi. Kanaaf sochii qaamaa gochuun gaariidha. Namni furdinni yeroo jiru onneettis hojii dabala tokko. Lammatammoo namni furdina wajjin kan dhufan immoo dhukkubooti jiru. Warreen akkas moora jennee sukkaara dhiibbaa dhiigaa jennee isaan kun dhukkuba onneetiifis hin saaxilu waan ta'eedhaaf. Inni guddaan maalidhaa? Ba'aatti dabaluu dhiisuudha. Eeggachuu fi barbaachisa jechuudha. Egaan daawwattoota keenya sagantaan keenya kan torbee kana kan ammaa ture waan baay'ee nurraa barattaniitu jedhee abdii guddaan qaba. Dr. Sanbataan ibsa bal'aa waa'ee dhibee onnee irratti nuuf godhaniiru. Torban sagantaa biraatiin walitti deebina. Hamma torbanitti nagaatti.